هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم نجا بلي إسلام هم دي خسنو أكم نجا فيادا سلام نغي جارات اللغة تمرس نرى كوسين جاه أكم نجا فيادا هم دي خسنو بقى جرات تم بقى ربي ساعتنا ولت ندي بسه بقى ربي رمضان لكان دي دم يفرقنا أولين نجاه جتة بلين كي وان تكو تقول برسيمنا ما له وان سيبور برسيم سني وان سنر فردي أكو جنو فردي في سنة جرا فردي وان ربي سرتي واجب أقوله تديف تتكت علامته تهجت itti guyyaa boruutiin jenna seentu. Kasi tokko maali waan rabbi waajibni irra godhe islaamummaan shanan salaatuu soomanuu zakaa baasuu qabeenya si gahu hajjii godhuu laa ilaaha illallah muhammad rasuulatti amanuu waan shanan kana. Kanaafuu warra kana hundatti aman rabbi nu haa godhuu. Tan duraa immoo sunnaa wanni jennu sunnaan waan sallallahu alaihi wasallam nabiyyiin keenya godhan suni maali? Nabiyyiin keenya dalagan rakkataa gargaaruu, sadaqachuun, akhlaaqa gaarii namaa qabaachuun, ollaa assalaamu alaikum warahmatullahi jedhanii ollaa dubbisuun, kanneen adda addaa ilmaanii fi tartiiban karaa dhiira guddisuun sunna. Jaartii fi hammatanii dhugatuun sunna. Ilma namaa kana bilee muslimaa hundumaa taphachiisuun sunna. Kanaafuu waan sunnarraa wal habarsiifnu rabbiin gartee warra fardii fi sunnaa karaa rasuula keenyatti illee dalaginu haa godhu. Inshaa Allah jecha takkaa jira jechi takkittiin tayoo jette yoo jechi takkittii san jette rabbiin guyyaa qiyaamaa jechi takkittiin onnee ta'e keessatti yoo si katabamte yoo guyyaa aaqiboo rabbi arraba si kaaye jechi takkittii san ittiin jenna seentu jira. Maali jechi takkittiin sun isiniif hima? Maali mee? Ni beektan sinis ni beektan walumaa nu beekna. Jechi yoo waan addunyaa kana guutur fuune yoo waan addunyaa kana guutur jiru waan samii keessa jiru gabbuusanii mizaanra kaayan yoo jecha takkittii san fuudhee mizaanra kaayan guyyaa qiyaamaa jecha san injifachuu hin dandeenye. Jecha santu irra gartee rabbiin biratti ulfaatadha. Jechi sun maali? Jecha anaa fi atillee obboleettiin islaamallee hundi keenya walumaa nu anis isinis hundi ni beektan. Maali inni sun? Mee naaf himaa ni beektan irra caalan keessan jecha laa ilaaha illallah jedhu. Jecha kun jechi isaarra rabbiin biratti imaana sii guddisuu fi karaa qaceellotti laa ilaaha illallah muhammad rasuulullah rabbiin tokkicha rabbiin malee gabbaramaan hin jiru muhammad ergaa isaati jettee kanatti amantee kun onnee tante keessatti fi arraba keetirra jiraannan wanni takkan hafne jechi kanarra rabbiin bira jaalatamaa hin jiru. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama yeroo hunda bara ramadaana kanaatti rabbiin gartee gaafa duunu shahaadaa irra nu kaa'ee laa ilaaha illallah muhammad rasuulutti amanee gartee imaana waliin guyyaa boru fuula rabbitti argamu rabbiin haa godhu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hunda keessan isin jaalladha.